tumsa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Lolessi diddami jaabarkum lamaaf diddama keessa jirtan ansora halakeeti biyya afaan oromoo caqasuu jirtan naqamtee takka maatiin jedhanitti torban dabranii adda oromiyaa dargaggoo afur fixe ajaja waraana addaa immoo warra lubbuu namtu 37 galaafate irratti tarkaanfiin fudhatamee jedhe Itoophiyaan waan pirezidaantii Tiraamp torban dabre hojii hidha Abbayyaa irratti jedhe irratti deebii kennite Suudaan Israa'eel waliigaluu irratti biyyi sun keessatti falamaa uumuu jira waan arsanitti nu keessaa tokko oduu isaan fanna jalannee nutti waraanaa waliigalaa kan ittisa biyyaa Riippaabilikii Federaalawaa fi Demokiraatawaa Itoophiyaaf ajajaa waliigalaa ka ta'an Jeneraal Adam Mohamed torban darbe ajaja kenname hatattamaan hojiirra oolchuuf akka tolutti waaltaan ajajaa lama dabalataan hundeeffamuu ibsanii turan. Gurmeessi waaltaa ajajaa lamaan kanaas baruma kana keessa hojiirra oolaa jedhaniiru. Gama kaaniin mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay sanbata darbee ibsa baaseen mootummaan federaalaa amma jiru raayyaa ittisaa akka haaraatti gurmeessuuf aangoo hin qabu jechuudhaan mormee jira. Tigraay waliin walqabatees jijjiiramni gurmeessuu fi bobbaasuu waliin hidhata qaban akkasumas raayyaa waraanaas ta'ee meeshaa waraanaa sossoosuun gonkumaa fudhatamaa fi raawwii hin qabaatu jedhee jira. Raayyaa ittisa biyyaa federaalaa keessatti humnootii duula addaaf ajajaa akka ta'an Meejor Jeneraal Shumaa Abdataa sabaa himaa biyyattii keessaaf akka ibsanitti raayyaan ittisaa keessumaa haala siyaasa biyyattii balaa uumamaa yeroo ammaa jiru walqabatee nagaa biyyaa kabachiisuuf lubbuu namaa fi qabeenyaa eeguuf kallattii biyyattii hundaan socho'ee hojjetaa jedhan. Dhimmi siyaasaa kamiyyuu kan warra siyaasaati ka jedhan Meejor Jeneraal Abdataan raayyaa ittisaa iddoo hundaatti bobba'ee hojjechuu qaami ittisu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenchi Shakkoo aanaa Gurra Fardaa keessatti eenyummaan keenyaan haleellaan nurratti raawwatama jechuudhaan manneen barnootaa keessa kanneen buufatanii jiran ammas yoo ta'e wabii hin qabnu jechuudhaan sodaa fi yaaddoo keessa jiraachuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Haleellaa kanaan kan nu jalaa ajjeefaman 41 malee akka mootummaan jedhutti 31 miti ka jedhan jarreen kun namoonni manaa fi qe'ee gadhiisuun godaanan 7,000 ga'uu jedhaniiru. Torban kana barumsi waan jalqabameef mana barumsaa keessa buufanne keessaa ba'uufis dirqamaa jirra jedhan. Waajjira nageenyaa naannoorraa hoogganoota 4 aangoota gandeeniif hojjetoota mootummaa dabalatee harka keessaa qabu ka jedhaman namoonni 54 to'annaa jala oolchuusaa bulchiinsi naannoo beeksisee jira. Kanneen ajjeefaman 31 ta'uu qaama nageenyaa hundaarraa mirkanii arganneerra jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa kanneen biyyatti bakka adda addaa keessa jiraatan irratti haleellaa gaggeeffamu akka dhaabsisuuf hiriira gaafatu gaggeessuuf ABO'n waamicha dhiyeessuusaa beeksisee jira. Onkololeessa 18 bara 2013tti hiriira waamame kana kaayyoo farra nagaa fi itti gargaaramuu humnootiin barbaadan akka jiran kan ibse mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa eehamas hin qabanii jechuun hubachiisee jira. Hiriira kana sa'aatii kanatti gaggeessuun humnootii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa nagaan akka hin jiraanne fedhaniif ulee yookaan dullaa akka kennutti lakkaa'amaa jechuun bulchiisi naannoo Amaaraa beeksisuusaa Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Fakkii kaasuun beekamaa fi dooktorii kabajaa akka ta'an Looret Lammaa Guyyaa har'a du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Wal'aansa fayyaa argataa akka turan artist Lammaa Guyyaa umrii isaanii 92tti du'aan kan boqotan yoo ta'u waggootii darban 65 keessatti fakkii 10,000 caalaa gogaa reettii irratti kaasuun dinqisiifannaa horatanii jiru. Hojiiwwan isaanii kanas waaltaa ogummaa kan Bishooftuu keessatti banataniin daawwachiisaa turan. Sirna awwaalcha isaanii kamisa fuullee keenyaa akka gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii biyyattii keessatti nagaan akka bu'uuf dilbata kaleessaa iyyatanii jiru. Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan ka beekamtu Naayijeeriyaan torban lamaaf mormii gaggeeffame hordofee saamiinsa gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf aangoonni yaalaa jiru.
Buhaariin akka jedhanitti kanneen Lagos keessatti nagaan hiriiranii lubbuu ofii dhaban kan ilaaleen gaaffiin gama seeraa dhiyaachuu qabaa qajeelfama jedhu nan deeggaraa jedhan. Kana malees humnootiin nageenyaa ajjeefamanis akkasuma jedhu. Hokkara guyyootaaf gaggeeffameen kanneen qabeenya ofii dhaban akkasuma seeraan ilaalamuu qabaa jedhaniiru. Kana malees uummanni guutummaa biyyattii keessa nagaaf obbolummaa akka jabeessu Buhaariin gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Angoolaa Luwaandaa keessatti dhuma torban darbee hiriirri mormii mootummaa irratti ba'amee hokkara uumameen yoo xiqqaate namni 100 hidhamu aangawoonni gameeyyiin kan mootummaa dilbata kaleessaa labsanii jiru. Poolisiin hokkara dhaabsisan gaaza himimmaansu hiriirtota irratti gargaaramuun tumanii hiriira nama 2,000 hirmaachise sana addaan facaasan. Hiriirtonnis waan adda addaan gargaaramuun daandilee ka cufan yoo ta'u alaabaa biyyattii gubuu isaanii dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees beekseera. Hiriirtonnii fi gaazexeessonni waa'ee hiriira kanaa gabaasuuf ba'anis hidhamuun beekamee jira. As gara United States sittennaa deebinu seenanni United States torban kana kan Pireezidaant Tiraampiin dhiyaatan Koonii Baaret mana murtii olaanaaf mirkaneessuuf jiru. Qalbiin uummataa immoo filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuuf torban tokko hafeetti qabamee jira. Joo Baaden pireezidaantii ta'uuf sagalee uummataa funaaname sadarkaa guutuu biyyaatti dursaa ka jiran yoo ta'u kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti garuu falmii cimaa deemaa jira. Sammuu namoota sagalee kennan hedduu keessa garuu dhimmi jiru dhukkuba COVID-19 ittisuuf tarkaanfii fudhatame irratti ta'uun beekameera. Waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torban dabre keessa Naqamteetti ijoollee afur fixe. Ajajaan waraana addaa Naqamtee Komaander Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee afur irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kun akka jechisaatti nam 37 Naqamtee keessatti fixan irratti itti gaafatama. Nakoor Malkaatti erge. Magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5:00 ilmi koo Isiyaaq humnoota nageegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefamee jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen. Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaal Injinariingii barata. Kan hojjetaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaafee maatii taatee naannoo Finfinneetti galee mucaan nama bukkee ture jechi mana barumsaa waamamee nama tokko tokko keessa bareedeetu gara kana godhe abbaa torbeetu jedhamuutu gale. Fakkiin mucaan barataadha. Ijoolleen kun tabeetti gaafa maatiin naqee ilaalu tokko qofanii bakka. Beekti mucaa namaa isaa inni ala deemaan biyyaa garuu asii biyyaa ta'udha. Ijoolleen kun abbaa torbee kan jedhamu bifuma isaanii beekan nama dhibu. Keeziidha kaasaniiti amma barsiin galanii jiranitti ragaa mana barumsaa qabu. Mana barumsaa keessaatii ba'anii fi sababa COVID-19 sababa kanaatiin gargaa mana galanii ta'anii isaan kana fi biyya akkasii keessaan qabanii leenjii isaan qabanii leenjii garaamaan qabanii. Maayini sabab isaa? Isaan seeroodhuma dargaggeessuma karaa irratti arginaan yookaan keessatti arginaan keessatti ilaallata. Ani waanan jedhee biraa jechuudha. Reeffi guddaa namni akkasii qaba jedhamee namni nagaan ta'ee eegalee biyyattii jaallatanii deemaa jechuudha nama hin jiru. Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan. Haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu. Ija koonna jaarniyaa dhulkoo tokkitti koonna bii barnee qabuuraa ture bakka ari'amaa ture amma bakka tokkitti koonna bii maal jedheen sitti maanoo waanan jedhee sitti muyyuu qabu maalan jedhee sitti maa. Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo mana barumsaa qophaa'inaa Qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu. Ijoolleen keenya rukutanii morma isaanii kalaqan taaneetti iddoo gara sadii afuritti gargar baasanii meeshaan waraanaa eega rukutanii booddeen qalanii. Eenyu jedhamu ijoolleen kunii? Tokko Heenootti Yaanii jedhama. Tokko Raaguweel jedhama. Tokko immoo Bichi Zalaalam jedhama. Tokko immoo Raarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaa miti naannoo iddoo isaa wallaalle. Yeroo sanatti maayini wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maaliif kan dhaqee? Ijoollee kana gaafsan taasisetti keessa geessuu kan barbaadaniif fakkaattuu qabuma sababa wanta qabanii barbaadan. Reeffi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkololeessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii Naqamtee Komaander Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti
yeroo deebii kennan akkas jedhan. Torbeedhaan karoora du'aa baafatanii uummata torbeedhaan ajjeesanii uummata ta'uu ture. Kana keessatti namoota kana dhagaa hedduu badanii hedduu barbaannu qindoominaa uummataatiin heeruu manni nu dandeenye dhageenye akkatti opereeshinii qindaa'e gooneef opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuudha. Erga shaneenii fi abbaan torbee waliin gargaaree uummata Oromoo magaalaa Naqamtee keessaa fichiisaa ture irratti hundaa'e namoonni kun beekamoodha. Uummata magaalaa Naqamtee sirriitti beekaa hanga ammaatti xiqqaate waggaa lamaan kana keessatti magaalaa Naqamtee keessatti nama torba hanga dheengaddaatti kan du'ani heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraallee fudhachuudhaaf hedduu qophiirra jiranuuti. Poosti godhanii nama doonsaatu jiranu qophii xumureerratti jiranuuti heeruu manni nu kanneen ta'a. Komaander amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin achi kanumaan wal qabatee immoo tarkaanfii osoo hin fudhatiin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabeessa irratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suu kanneessaas ta'udha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin? Namoota naamusa qabanii namoota uummata biratti fudhatama qabu kan jedhamu fakkeenyuma yoo ta'u mucaaraa haayiruun caalsuun namoota soddomii torbatuwwan kana keessa guddaa nama fudhatama qabus miti kana uummanni magaalaa Naqamtee dargaggoon magaalaa Naqamtee beeku kan biraa immoo tarkaanfitu kanneessaa maal kan jedhu dhugaasa hedduu jira gidduutti gidduutti kan olaantummaan irratti argame malee kan ta'uma keessatti qaban miti baay'ee falmanii baay'ee rasaasa hedduun irratti dhukaasaa turan garuu kana keessattidha yeroo dheeraadhaan waraana gaggeeffamu gidduutti mana keessatti marfamanii jarri bakka itti qopheessaa turan irratti kan tarkaanfiin irratti fudhatan. Lo'anii dhokatanii uummata keessatti deemanii uummata ittiin ajjeesanii sadii fi boombii lama meeshaan addaa jira. Kanaa wajjin kan jarri qabaman. Reeffa ijoollee isaanii fuudhanii akka isaan hin awwaallanne maaliif dhorkatu qaamni nageenya? Yeroo uummatumatu maatiin dhaqanii fudhachuu danda'u turanii reeffa dhimmaan qabnu bakkaan fudhannee hin deemne maatiin waan fudhachuu didee maatiin fudhachuu didee sana uummatummarraa qulqulleessaa maatii mataa. Roobeel Shifarraa Mucaa jedhamu mee dilbata torban darbe jechuunis onkoloolessa 8 bara 2013 magaalaa Naqamteetti qaamoleen nageenyaa lama ajjeefamuu wal qabatee oduu hojjennee turre nuti mucaa rukutame kana dhuguma humni nageenyaa ajjeesee bishaan keessatti gateera sanaan booda maatiin akka reeffa hin awwaallanne dhorkatee jira kana naa mirkaneessuu dandeessu? Bishaan keessa buufneef hin qabnu gaafa sanas ijoolleen lamaan jalaa miidhamaniiru qaama nageenyaa keessaa nu kan beennu uummata keessaa immoo namni tokko miidhamee hospitaala Naqamtee keessatti yaalamaa jiraachuu dhabeenyaa isa waa'ee sammaa ifaan hojii jettu kanaan waan hin beekun qabu isa kanaan agarre nama tokko garuu qabatamaan argineera nama madaa yaalamaa jiru uummata keessa. Amma yaalamaa jira moo namni sun akkam ta'e? Gaafa sana ijoollee wajjin yaala galee inni yaalamaa ture ijoolleen keenya haasaa kaffalan waan ta'eef inni immoo yaalamaa turuu isaa nan beeka nama nagaan gidduutti miidhamee jechuudha. Namni sun garuu baafamee qaamolee nageenyaa magaalichaan akka ajjeefame maatii keessaas kan dubbatanii sanaan booda reeffa dhorkatamuu himu bulchiinsi magaalaa ofumaan akka awwaale kan isaan himan. Isa kana nuti hubannoo kanaan qabu nageenyaan kana reebusumarraa dhagaa isa kan nu ajjeesu nuti hin ajjeefnaa yoo ajjeefne kanneen namaatti godhan nama. Garuu kun furmaata ta'a Komaander amma waan kun nagaa waaraa fiduu danda'a haalli kun malli biraan jiru. Waliin dubbatee nageenya buusu qabaatee wala jechuudhaan taasisu kun jiru kun egaa duunee dadhabnee nuti gaammoo birraa ajjeesuu jalqabnee jirra inni kun gaama booda falatti barbaadu qaba qaamni falatti barbaadu. Eenyu qaamni falatti barbaadu qaamni nageenyaa erga akkas jedhatee. Ekkoo qaamni duraan araaraan waan adda addaatiin dubbiin kun xumuramu jedhamee jaasummaan meeqa galamee deemamee dadhabamee mitiree nageenyummanni kun immoo nageenya lafee shororkaa'ee qaamni nageenyaa qaamni siyaasaa hojiin nageenyaa hojiin misoomaa adda addisitee rakkoo meennaan itti galtee jirra. Kanaaf gara fuulduraatti ta'uu kan qabu nagaaf nageenya qofaan socho'uutu rakkoo Oromoo hiika hin deebi'an akka nageenyaa gaanatti garuu kan nu ajjeesuu bu'in deemnaa nageenya uummata keessatti qabachiifna. Fudhachaa madeennan waan kun kan nu dhimma kanaan keessatti dhimma sharee dhimma taasifamee waan wal qabatu nageenya uummata keenyaa eeguuf jecha haasaa barbaachisaa ta'e uummata keenyaaf kan jedhu qaba. Amma haalli nageenyaa magaalaa Naqamtee maal fakkaata? Naqamtee baay'ee kan namatti tolu kun uummanni Naqamtee saarootii isaarratti hawaasa qorachuun jireenyaa waan tokko yoo jiru nagumarra jira geejjibnis uummannis gabsaattis hoteellis waan danda'u jirumarra jira hojjetaa mootummaa rakkoo uumame tokko hin jiru. Raadiyoo Sagalee hojjetan
Pireezidaantiin Ameerikaa yooyyuu jimaata dabre waan hariyyummaa Israa'elee fi Suudaan bulchoota biyyisuuniitiin bilbilaan wal mari'atetti Itoophiyaan deemsiidha Abbayaa irratti hin gammanneef mariillee keessa baati jedha. Masriin immoo hidha Abbayaa suni bobeessuu yookaan gubuyyuu hin dandeettii jedhe. Tan irratti mootummaan Itoophiyaa deebii kenne malaskaachuu ammaa erge tujubee nutti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jimaata darbe hariiroon Israa'eliif Sudaan gidduu jiru haareffamuu isaa innaa ibsan haleellaa Masriin hidha Abbayyaa irratti raawwattu erga tuqanii booda waajjirri muummicha ministeeraa ibsa baaseera. Itoophiyaan laggeen ishee daangaa ce'anii yaa'an ilaalchise mala haqaaf sababaa qabu kan fayyadamtu ta'uu kan tuqee ibsisuun lammiiwwan Itoophiyaa misoomaaf fedhiif murannoo isaan qaban shakkii tokko malee kan ragaan ba'ameef hidha kanaaf tokkummaadhaan deeggarsa isaan gumaachanii jedha ibsichi. Ittaansuudhaanis hidhi laga Abbayyaa biyyi tokkoof uummata ishee boonu jireenya isaa darbetti gadduu dhiisee waan hin danda'amne kan fakkaatu of harka galfachuuf kan qabsaa'e mallattoo jijjiiramaatii jedha. Akkuma kanaan ganna darbe boqonnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutuu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jedha ibsichi. Ijaarsa hidha Abbayyaatti dabalee Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf waliigaltee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun dheereera. Karaa gamtaa Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'u gadi jiran waliin marii isheen gaggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotiin hangi tokko har'as Itoophiyaan waliigaltee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jimaata darbe akka dubbatanitti Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaraa jirtu Masriin akka barbadeessitu tuqanii kun haala balaa qabuudha. Masriin akkasitti jiraachuu hin dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Ittaansuudhaan warreen Masrii hidha sana ni dhoosu ni barbadeessu kana duras dubbadheera har'as nan dubbadhaa jedhan Tiraamp. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa biraa ba'e Itoophiyaan akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa ishee hin tuqsiisne biyya qabdu. Fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keesseetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reedariin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif pireezidaanti Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa ilaalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaaniif Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana pireezidaanti Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana ilaalchisee yaada isaan kennan dogoggora. Pireezidaantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii miti jedhan Obbo Gadduun. Itoophiyaa fi Masrii gidduutti waraana labsuun pireezidaantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliin illee waliin simuu jedhan Obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfattee hin beektu fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masrii fi Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun walta'iinsa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afriikaaf giddu galeessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa banaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyana. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi